Doolaara tokko tuqaa duwwaa tokko jedha estimate review'n. Mee asirratti kan argitan subscribe xiqqoodha 2249 view 616 doolaarri kun kan dhufe jechuudha. Akkamitti dhufuu danda'e kan jedhu mootuyyuu yeroo viidiyoo dalaytan jalqaba irratti viidiyoo gaarii biyaan yoo xiqqaate daqiiqaa 4 fi daqiiqaa 5 nama hawatee teessee viidiyoo nama ilaalchisuu danda'u hojjechuu qabdan jechuudha. Egaa hordoftoonni qaalii kabajamuuf jaalatamu har'a waliigala waa'ee YouTube irratti galii gaarii argachuu galii dabalataa hedduu argachuu akkuma san immootu TikTok gubbattis ta'ee Twitter, Instagram, Messenger, WhatsApp, Telegram immoo dabalatee galii online irraa karaa hedduun argachuu dandeenya. Mee har'a waa'ee YouTube irraa jechuudha kan haasa'uu barbaade. Namni tokko galii gaarii argachuuf yookiin immoo galii hedduu argachuudhaaf YouTube irratti akkamitti dalaguu qaba kan jedhu immoo waliin ilaalla. Eegamee gara chaanaalii kan kooti seenetiin isin agarsiisa jechuudha. Harbour Media bira deemuun isin agarsiisa. Viidiyoo xiqqoo dalaydaniin doolaara hedduu argachuu kan itti dandeettan haala salphaadhaan galii gaarii argachuu haala itti dandeettan tokko isaa irraa kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti nu hordofaa affeerraa keenya. Harbour Media warroonni haaraa taataniif subscribe godhaa. Sa'aatii inni laayivii seenu gara YouTubetiin kottaa hordofaa. Gama TikTokitiin akkuma san immootiyyuu gama Instagramitiin gama Twitteraatiin gama Facebookaatii fi gama hedduun isa hordofuu dandeessu jechuudha. Gamoottan hedduun isa hordofuu dandeessu. Manni Harbour Media inni guddichi jalaa gubatee inni kun immoo mana haaraa lammataa jechuudha. YouTube isaa karaa salphaan asuma gattu tuqxanii argattan kunoo. Hordoftoonni TikTok illee jechuudha. Iddoo kana tuquudhaan kallattiin gara YouTube Harbour Mediaatti seenuu dandeessu. Kanaaf wanti gootan jalqaba irratti iddoo kana dhuftanii tuqxu jechuudha. Isii gurraattii tana kallattumaan gara YouTube Harbour Media isin geessa. Ergasii ani immoo chaanaala kiyya irra seenee isin agarsiisa. Your channel kan jedhu kana gad tuqeet akkamitti viidiyoo gaarii dalayneetiin viidiyoo daqiiqaa 4 hanga 5 jalqaba irratti odeeffannoo sirrii fi odeeffannoo gaarii dabarsinee galii gaarii akkamitti akka argachuu dandeenyu kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Yaada gaafii qabdan kamiyyuu koomentii irratti gaafachuu dandeessu. Mee viidiyoottan Harbour maxxanse keessaa viidiyoo view xiqqoodhaan doolaara gaarii akka isaa kaffalchiisu taasise haa ilaallu. Iddoo kana ni dhufna. Viidiyoo kan jedhu ni tuqna. Yoo barbaadan short kan jedhu tuqna. Viidiyoo kan jedhu walumaa gala viidiyoottan Harbour Mediaan hanga irraa maxxanse isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha inni. Barnoota garaagaraa qaba asirratti hojiilee garaagaraa akkuma san immootiyyuu waa'ee leenjii jireenyaa walumaa gala kanneen akka ilaalcha gaarii mindset yookiin immoo ijaarsa sammuu kanneen of keessaa qaba jechuudha. Irratti kan hojjedhu education yookiin immoo entertainment osoo hin ta'in barnoota irratti kan hojjedhu shorts kan jedhu birallee hogguu dhufnu viidiyoottan short yookiin immoo gaggabaaboo Harbour Mediaan dalagee isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoottan gaggabaaboon Harbour Mediaan dalagee isaan kanneen fakkaata jechuudha. Viidiyoo barsiisoo yookiin immoo bashannansiisoo akkuma san viidiyoottan odeeffannoo garaagaraa hedduu irraa argannudha. Live kan jedhu illee hogguu tuqnu haaluma saniin egaa hanga kana isiniin jedhee mee akkamitti karaalee afurii isinii hima jechuudha. Akkaataa doolaara view xiqqoodhaan doolaara hedduu ittiin argachuu dandeettan YouTube irra. Dhugaa dubbachuuf kaffaltii gaarii argachuu barbaaddan miidiyaalee hawaasaa jiran keessaa hanga YouTube kan isinii kaffalu hin jiru. Dhuguma isinitti mul'ata jechuudha. Inni jalqabaa maali tembenalii kenna. Inni jalqabaa irratti yeroo namni alaan dhufee viidiyoo keessa ilaalu tembenaliin isaa akkam bareedaa isa san jechuudha kan laallamu namoottan kan harkisu ta'uu qaba. Fakkeenya viidiyoottan kan ilaala view 101, view 42, view 76, view 28, view 58 tembenalli isaa kan gadi bu'aa ta'e view isaa 28 kan xiqqoo si waa wayyaa hin qaba jettee yaaddu 58 31 kan immoo hedduu tembenalli isaa bareedu immoo asitti ilaaluu dandeettan view 500 fi 82 haala kanaan jechuudha. Viidiyoo tokko irratti tembenala keessanitu ol kaasa as biratti illee ilaala 304 jedha viewni daqiiqaa 21 live irratti kan dalage jechuudha. Namoonni akka hordofan ta'ee jira. Wanti guddaan as biratti isin jalqaba irratti akka namni yoo dhufu argu yookiin immoo YouTube'ni ilaaleetiniin dhaabbatichi akka isiniif facaasu AdSense'n irratti dabaltanii immoo beeksisaan akka galii irraa argattan kan isinii taasisu inni tokko inni jalqabaa tembenala. Inni lammaffaan immootu beeksisoota itti galchuudha. Beeksisoottan hedduun asirra galchuun dirqama. Inni sadaffaan immoo mata dureedha. Fakkeenya mata duree keessaa mata dureen daddafee namni sarchi godhee argachuu danda'u
odeeffannoo waliigala hojii online jedhama. Asitti online tajaajiltu tanatu as keessa jira waan ta'eef namni yeroo hedduu online jedhee yeroo seenu dafee dhufaaf jechuudha. As biratti illee kun online make money kan jedhu online waan jettu keessa jira waan ta'eef. Kanaaf mata dureewwan gaggaarii akkanaa filachuu qabna. Inni jalqabaa temneela bareedduu hojjechuudha. Inni lammaffaan immoo mata duree gaarii filachuudha. Inni sadaffaa fi inni ijoon immoo beeksisoottan irratti dabaluu. Fakkeenya YouTube keessan monetize waan ta'eef akkatti doolaara isin ibsachuudha. Hunda isaanii irratti beeksisoottan akkatti on godhuu qabna. Monetizationii tana on godhuu qabna. Kiyya hundi isaatu onidha. Mee akkamitti irratti dabaluu dandeenya kan jedhu viidiyoo jalqabaa kana tuqee isinitti agarsiisu. Jalqaba yeroo viidiyoo maxxansitan hayyama isin gaafata jechuudha. Ammaaf immoo iddoo kana tuqnee on goona jechuudha monetizationii isii. Erga isii tuqnee on goonee booda as bira dhufna kuno monetize kan jedhu kana argitanii isii tana gad tuqtan. Monetizationiin kee on ta'ee jira jedha. Viidiyoon nan escapable kan hin dhaabbannedha. Kan dhaabbanne adii yeroo 3 irratti godhee jira jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa meeqa irratti adii yeroo 3 taasise as bira tuqnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kanarratti viidiyoo daqiiqaa 2 fi sekondii 16 irratti beeksisa yeroo 3 irratti taasisee jira. AdSense irraa wal qabsiisee jira jechuudha. Afraffaa irratti immoo maal goona maqaa gaarii kenninee fi terminala gaarii kenninee fi beeksisa yeroo 3 irratti goonee inni afraffaa fi inni ijoon ka hundi kennayyuu beekuu qabnu maali? Erga viidiyoo kana gaarii goonee hojjannee xumurree booda sa'atii viidiyoo kana itti maxxansinu beekuu qabna. Yeroo hunda callisneetu maxxansineef view argachuu dhabuu dandeenya. Yeroo hunda sa'atii manutti tole maxxansineef view argachuu dhabuu dandeenya. Kanaaf maal goona sa'atii yeroo nu viidiyoo maxxansinu ilaalchitti ol ka'u sa'atii kamirratti ilaaluu qabna jechuudha. Viewun kenna fakkeenya view 616 jechuudhaan doolaara $1 kan argadhe. Yeroo baay'ee view 1000 faa 2000 faa qabattanii saantiima xiqqoo isinii lakkaa'uu danda'a. As biratti immoo watch time hawriin sa'aatii 14 daqiiqaa 50tu ilaalame jechuudha. As biratti immoo tiyyuu subscribe 24 sababa viidiyoo sanii namni subscribe na godhe asitti doolaara inni lakkaa'e $1 yeroo hedduu argita yoo ta'e 1000 faa ga'ee saantiima $1 asitti kan isin lakkaa'u. Kan kee maaliif doolaara $1 guutuu lakkaa'uu danda'e akkamitti ol bahuu danda'e jettanii gaafii isinitti ta'e wanti guddaan maali? Sa'atii itti maxxansitan viidiyoo keessan beekuu qabdan. Kanaaf sa'atii itti maxxansitan yoo beektan ta'e haala salphaadhaan doolaara hedduu dalaguu dandeessan. Unique viewer kiyya 391% jechuudha guyyaa 28 kanatti haala kanaan adda baafattanii beekuun keessan dirqama tahaa jechuudha. Kanaaf YouTube irratti dhugaadhaan dalaydan taanan viidiyoo haala nama isiniin jedhe kanaan eeggattanii hojjettan taanan galii gaarii galii hin amanamne argachuu dandeessu jechuudha. Jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haga xumuraatti viidiyoo kana namni daawwate sirriitti isin gargaara. Haala kamiin view YouTube xiqqoodhaan view viidiyoo YouTube xiqqoodhaan galii guddaa irraa argachuu dandeenya yookaan immoo akka inni doolaara bareedaa view xiqqoo irratti nu kaffalu gochuu dandeenya. Irra caalaan keessan view gurguddaa qabdu garuu maallaqni inni thumbnail xiqqoorraa haa eegallu. Tokkoffaa thumbnail kana jechuun YouTube irra yeroo seentan namni isin subscribe gootanis namni isin shiniinsaa ni guddata jechuudha. Maaliif impression click rating sun ni guddata. Dhuma irratti kan isinitti agarsiisu ta'a. Wal fakkaatu suuraa waan sana ibsuu danda'u irra kaahuu qabdu jechuudha. Maaliif suuraa thumbnail bareedaa irra kaahuu dura kaahuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaa inni gara lammaffaatti yeroo deemnu mata duree yookaan title mata duree isin viidiyoo irratti barreessitan mata duree dheeraa yookaan immoo mata duree wal makaa wayii osoo hin taane waan qalal jedhee viidiyoo sana ibsuu danda'u gabaabbatee viidiyoo sana ibsuu danda'u jechuudha. Mee gara sadaffaatti ceena. Tokkoffaa fi lammaffaa dhageenyee jirra. Thumbnailitti aanee mata dureedha. Sadaffaan maaliin laata kan jedhu waliin ilaalla. Maaliiti jedhee dhaggeeffataa itti adeemu gochuu suuraan bareeduun. Inni sadaffaan maali? Inni sadaffaan jalqaba viidiyoo miidhagsu
Kana jechuun viidiyoo keessan haga daqiiqaa 3-4 irratti akka namni maali viidiyoon kun dhimma maaliiti jedhee dhaggeeffataa itti adeemu gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Namni irra tuqee yoo bahee akkuma irra tuqeen yoo isa jibbisiisee yookaan ittiin toliin dhiisee irraa bahe impression isaa gadi bu'aa jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 8 maxxansitanii average view isaa daqiiqaa 3 ol ta'uu qabaa jechuudha. Kana jechuun viidiyoo tokkorra tuqee isinitti agarsiisu. Xiyyoon viidiyoon kun wal qabatee ol ka'u maal godha YouTubein view 1000 irratti $7 $8 kaffaluu eegalaa jechuudha. Yeroo namni irra tuqee bahu heddummaatu view 1000 irratti saantimuma wayii lakkaa jechuudha $1 viidiyoo keessanii deemtu. Viidiyoon sun daqiiqaa 8 ol ta'e taanan yookaan monetization uma gaafa taatan hunda irrattis gochuu qabdu. Viidiyoo sana irra tuquudhaan irra seentanii $1 beeksisa irratti ida'uu qabdu jechuudha. Yeroo isin irra tuqxan haala kana isinii baasa mallattoolee harka bitaa kana jala jiran irraa mallattoo $1 irra tuquudhaan yeroo tokkicha gara fuulduraa isin geessa gara gajjallaatti gadi buutanii mid-roll irratti dabaluu qabdu jechuudha. Manage mid-roll jedhee as jira. Manage mid-roll ka jedhu kana tuquudhaan beeksisa irratti ida'uu qabdu jechuudha. Duraan godheen jira jalqabni isaanii qaba daqiiqa sakandii haga ta'e walirraa butee itti da'een jira jechuudha. Sararuma kana asiif achi deemsisuudhaan bakka feetanirra daqiiqaa feetanirra geessanii ad break ka jedhu kana tuqxu beeksifni irratti ida'amaa jechuudha. Irratti dabale ammas bakka biraa sarara kana achi butuqu beeksisaan eegaluu qaba. Beeksisas qabaachuu qaba jechuudha. Ad break gootu jechuudha. Duraan kana yeroo 2-3 irra deddeebi'ee barsiiseen jira. Yeroo viidiyoo maxxansitanis irratti ida'amuu qaba jechuudha. Gaafa moonii taatan achumaan irratti ida'uu qabdu irrattis dabaluu qabdu jechuudha. Mata durarraa continue ka jedhu jira. Continue ruma tuquudhaan save godhattu. Continue ni tuqxu saving gubbaatti isinii baase godhe maqaa chaanaliitiin qofa osoo hin taane sarchiidhaanis akka dibahuu qabu gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keessan jala seentanii viidiyoo duraanis erga monetize taatanii kaatanii beeksisa jalqaba irrattis xumura irrattis gidduuttis itti ida'uu qabduun isiniin jira. Haala kanaan view xiqqoodhaan maallaqa guddaa isiniif kaffala YouTubein itti fayyadamaa isiniin jecha. Egaa akkaataa view xiqqoo qabnuun YouTube irraa galii hedduu argannu hanga tokko irra isinii ibsuufis viidiyoo namni biraa dalagees qabadhee isiniif dhiyaadhee ture. Viidiyoo biraatiin waa'ee waliigala amma ilaalaa jiru kana jechuudha. Tokkoffaa paartinarshiipii argatanii booda AdSense beeksisuuwwan garaagaraa iddoo garaagaraatti ofitti dabaluudhaan membershiipii garaagaraa superiiwwan garaagaraa shoppingii garaagaraa ofitti dabaluudhaan akkamitti galii dabalataa YouTube irratti galii gaarii argachuu akka dandeenyu yeroo itti aanuuf kan isiniif qabadhee dhiyaadhu ta'a jechuudha. Kanarraaf qabadhee dhiyaadhee kanumaan goolaba. Warroonni chaanaalii keenya faaraa taatan Arboor Miidiyaa subscribe gochuu hin irraanfatina. Yaada keessan immootu utubaa lafee dugda keenyatti waan ta'eef yaada keessaniin nu cina dhaabbadhaa jecha horaa bulaa deebanaa. Viidiyoo itti aanuun kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Barri bara quufaaf gabbinaa isiniif haa ta'u. Galatooma waan hanga xumuraatti daawwattaniif waan nu cina dhaabbattaniif waan subscribe gootanii fi viidiyoo kana namoota biraatiif share gootaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kam isinii akka dalagullee immoo gara xumuraa irratti yaadannaa kaaya. Commentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Horaa bulaa.